darbee yoo haasawni likkitaru duraani katanuyyuu duraani boko kaa turte darbeedha eessan maataan seetti lijinaati itti dhaga'ama. Garuu hawaasa illee yuutuubii barattee yuutuubara taatuun tiktookii barattee tiktookara taatuun feemasii tayaa dhuftuun moor agaa isiif seenallee feemasii ta'anii namni hundi barate kana gaafa duraan namni hundi hin beekne san ijoolleen hin jira warri koomentii kunillee ijoolleen arsii lagileedhaa fi malee dhiirri arsii talabiyya fuudhamne namni waan jedhanii waan akkana kana waan sammuu daddaakaniif shakkii waan qabdu jechuudha hin bobbokoyti. Amma mootu erga seenallee guddattee fi seenaa argattee guddattee fi jireenya mootu argitee waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe anillee waan fedhe yoo jedhe mana bokokuun hin jiru aaruun hin jiru ammallee nuti wannoo miti anamma fakkeenyaa fi asirra gilee haa ta'e yeroo gabboo namnummaan gurguddaanu bilbilan argatu. Dubartiin kasi shakkitu isa asirratti paabliik haasoftu kan namni hundi si dhaga'u karaa miti. As jala firri jiraachuun mala haadha abbaa jiraachuun mala si galee. Kan yeroo baay'ee qofti si dhiibu isa mana keessa deemanii muu jedhan gilee isii mana jira sitti bilbisu silkiin kee weeyitingii jedhu san kan si wallochiisu si galee. Ani asirra yoo laayee bira dhufe gilee asirraa bahe xiqqoo yoo jara wajjin kolfe dadhabee hirra. Silkii kiyyaa seenaan paaswordii beeyti. Ittiin taphatti. Isiin haadha miira yookiin dhokattee fa'aa laaluun mara gilee seenaan taphattuu nama bilbiluu dhiisu kana. Si galee. Silkii seenaan kophatti qabdi. Akkaawuntii kiyyallee kan isii of eeggannoodhaaf yoo silkiin nu jalaa bane badeef ka seenatti irra jira. Seenaan nuuf baankiidha si galee. Baankii itti waa qusannu. Akkaawuntii kiyyaanillee seenaa bira kaadha. Isillee seenaa bira kaaddi. Mungkin yoo har'a fa'aa yoo amma hin jirre fa'aa silkii ilmoo isiitti achirra deemtee lallaaluun malaa ayidoonnu. Egaa seenaan fa'aa akkaawuntii banatteetiin feemasii taate isii bokoytu argeen beeku yoo aguma duraanii sanaan ilaaluu baay'ee jiru. Hedduu namatti tola. Atiyoo ishii amma ishiinis yeroo baay'aatti seenaa geemiin taphatti namoonni garaagaraa dhufanii giiftii ni kennu eenyuudhaa maaliidhaa jechuun dhiirris egaa wal qixamiti ishiin baay'ee obsitii yoo ta'e tarii aayifachuu dandeessa loluu dandeessaan. Siinoomas itti fakkaatu. Isa giiftii haati seenaa firaan qabdu ijoolleen giiftii kennaniif hiriyoota kiyya. Isaayyuu gilee ana hojii taphatu kennaniif yookaan akkanumatti akka waan nama namni hin beeknetti taa'aa oolte. Ijoollee hiriyoota kiyyaattu kennaafi sun wal nu shakkisiisu. Ani immootu amma waan anaaf isiin gilee baay'ee xiqqashoo bakka ani itti ka'umaa inni gilee amma taa'aa jirru amma hiriyoonni fi kunitti bilbilaan silkii haasofti. Seenallee itti kaati anillee itti ka'anaaf seenallee itti kaana gilee hiriyoon maal namni beenooti bilbila. Silkiin mana keessa deemtee haa ta'uu dhiisi miraamin jennaan akka nama ofiin haa ta'unee kana nu rabbashte jennaan anaaf. Nutuyyuu dhiibbaa itti godha. Seenallee nama bira taa'ee silkiin haa ta'u ishiin jettu anallee silkii yoo haasanii naaf ofii miti anuu bira taa'ee namni yoo haa ta'u natti hin tolu. Abbaan fire kamayyoo dubartilee silkiin mana keessa deemtee loobofsiin jennaan maqaa. Saloonii fa'aa gabbaatti. Kana malee isa shakkii biraa waliloo. Hedduu namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaa fi jaalalli keessan ammallee haa dagaagu mi'aasumaan jaalala ishiif qabdu ibsiifme. Baay'ee tokko jibbaan. Tole. Ibsin jenna ere? Sittee? Egaa. Hayyee akka jedhutu beeksisaanii nuti si wachaa irraani mi'a amma carraan kennaaf egaa amma daayirektarri kiyyallee gaaffii si gaafatu qabaachuu malaani gaaffii lama akka si gaafataniin eeyyama daayirektara kiyya gaaffii qabda. Abdiin na gaafachuu hin danda'u nama saadillee urjaartirra abdiin liqeeffatee anirraa kafalaa ooludha hin danda'u. Ani asli ergaa qopheessuu sagantaa kanaa. Ilaa isa jireenya keessa dhuunfaa achitti dhiisi. Amma asirra jiranii daayirektara kiyya kaameraamaanii kiyya waan gaaffiitti ta'e si gaafachuuf mirga qabu. Har'a mirga kenneera. Isaan jireenya laayivii isa dura daayirektara kiyya hin beeku keessa hin jiru. Ammaaf wantoota ammaa sooftii irratti gaaffii qabaate gaaffii lama kenna. Tole. Galatoomii amma gaaffii lama waan fedhe haa ta'u si gaafachuu mirga guutuun gaaffii galee.
Maaliif yoo jettee qopheessituun sagantaa kanaa yoon barbaade boo isin jechuun danda'a. Maaliif boo dhiiste jedhee si gaafachuu danda'a. Maaliif dhuguma haadha seenaa jaallattee yoo ta'e boo qabda sirratti. Maaliif mooneet namni si waamtee hin boosisin hin jiru. Ana yoon taane jechuudha jimmarra. Kanaaf ati akka dhiiraa aartii tokkotti boo qabda hin jedhee gaaffii isaan deebisuu danda'uu qabda. Erga gaaffii lama akkan gaafadhu naa eeyyamame. First of all, haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin sii laataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsisteetta aniifati. Tiktaakiin kun maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 6-7 ol dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti? Or qaamaan yeroo siin jedhu normaalii yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beektaa? Sana booda maaltu uumame? Toon sobinnaa deebisa. Okay, thank you. Xumureera. Galatoomi Daayirektarri kiyya. Kuni gaaffii istiidiyoo keessaa ka'edha. Gaaffii gaasaan si gaafatan kana dubara akkami yookiin dhiira akkami? Kan biraa asirratti jaalattee beektadha? Min aynatti dhiiraanoo min aynatti dubartiinoo? Amen. Jechuun kiyya jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin normaalii wal kajeeltu wal niyyattu garuu akka tasaa ati makka bunaattis ta'u kaaffee wayiittis haa ta'u ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa? Yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda? Hin dabsinati haasaa. Okay, laa addaan baafachuu dabsuu himti. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jiru sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjii guyyaa tokko walama argan kophaa marga gidee isii argu kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Gaaffii jalqaba. Dalagarraa dhuftee gabbaate guyyaa lama oolte dalaga deebiti waan akkasiitiin agarre'anii isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beektu. Oduu guuruudhaan jechuun gaafatanii tabiraa qabaa minaaminiidha kuni durriidha jira mida jechuun yoo tokko se mul'atu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin gadda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beektu. Gaafa haarawaa san jechuudha. Haga lafa barattu. Qaamaan qabatamaa wanni isin evidensii ijaan na argitee na qabe tokko hin jiru. Odeeffannoo fufunaannattee wallollee beektu. Gaaffii isa jaartii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisuun qabu. Biyya baqaa jira, rifuu jira, kiraa manaatu jira, masruufa maaltu jira. Maallaqa jaartii nama nyaachisuun qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaa jaartii lama 3-4 ta'u na nyaachisu horadhe argadhetti immoo ilmoo islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala Allahu alam ammatti diskoortii na sadaqatoo jiraatti no problem. Hello naanaa jettu gidee ati seenaa rafte. Okay. Hayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu manaamni seenaa dhaltee faashu shaqqalachuu yoo ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Rifuujiidha. Am rifuuji. Hayyee hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma baay'ee bultee isheen si haa kunuunsitu. Sunillee filatamaadha. Tol, ogeessi kaameraa qabdaa? Isin gaafatanii jirtan. Hayyee guddaa galatoomaa.
amma adda ba'umsa gaafa akka badhaasaatti doktorri doktoruma dhugaa maqaa bareedaa sii moggaasteetti umuriin keessanaa dheeratu horaa dagaagaa lafa guutaa jedhamtu isin hin argini. Kamaafatu goomatu inaaftu. Abdii anaafi Isirraa qabu yaa. Ayyee itti fufnee. Guys, hundi keessan taappiin agora afaan nagoysanii yaadamee biraa deema. Bishaan dhugi. Nagoysitan afaan. Guys, amma taappiin keessummoota kiyya gaggeessuudha waan ta'eef taap godhaa. Hundi keessan dabaltaaf doktorii kenna we stand with doctor jedhamni kuma afurii dhibba torba. Har'a ciitatu bahee gaaffii yeroo dheeraa har'a boru nagaa fakkaatu mara jedhu har'a baase. Yookiin taapbii maraa yookiin narraa deema. Yeesau maat wallahi ammas shi tokko no diga quj bilwa. Gaaffii biraa doktoriin gaafadha. Tapi kora, afaan nagoysite durriyyeen finfinne irra wallah. Tapi kora manna. Ogummaa keenya darrasi. No, video waraabatu nama 5,000 ta'aa jira bar wallahi ajaa'iba. Tapi miliyoona lama galcha tapi kora. Complete. Guys, start. Complete. Goche. Godaachuwalle Oromoo koratti kuna kabajama. Rabbi sina jaala. Idilli didami sadde. Abbaa Camsaa welcome. You don't know much. Idilli didami sadde. Everything. Abaaboo didami sadde. Namoonni garagaraa idilli dafa guuta. Idilli. Abaaboo didami sadde. Abeet yaa. Abaaboo didami sadde. Feemasii lama. Argitanii fira qabu wal jala. Abaaboo 16 fi jabaadha. Abaaboo 16. Feemasii daabir. Rabbi sinaa kabaju. Jira kana jala baasta. Rabbi sinaa kabaju kabajama. Double no. Everything double. Guys, double. Lamaan. Share double. Yalla. Lamaan guys. Abiboche lamaan. Asli. ለራሴ ጊፍት ሰጥቼ ላሸንፈ እንዴ? Abdi anaaf si waliin miti anaaf kenniti immoo anaaf shir ofii kennuun hin danda'amu. Silaafii ofiin fayyada jedheeti bar. Deem kenni namoonni. Fayyaduun ofumarraa kaate dhugaa jedhe. Ana beektaami waan itti godhu asli. Amma keessummaatu jira. Mooneetii biratti takluu biratti nan qaanesiin jedheeti malee likkiin si galchaan beektaga. Qidino. Har'a daayirektara kiyya waan taateef keessummaa kiyyatti dubbachuun dhorkaadhaa fide. Kanaafan calliseemi. Kanaaf. Guys, taappi gora hundi keessan. Guys, fuula kana taaptaaf dabaltaaf yeroo lama yeroo sadii taaptaaf fuula keessa yalla jabaadha. Namoonni haaraan dhuftanii tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookiin hordoftoota 230 ol qabu badee jira. Laayivii seenuu hin danda'u. Kanaaf tiktaakiin foloo godhachaa deema. Mooni ijoolleen kiyya 90 galchanii bar 80 raafuu nama 10 foloo godhachaa. Waaw 83 ture dhugaa galatoomaa naaf jiradha jedhin. Yeroo gabaabaatti garuu 100 galuun qabaani. Doktor Faana deemnee wal argina. Garuu mooni tiktaakii kana sirriitti eeggadhu. Ani tiktaakii biraa qaba. Tiktaakii ko beektaa? Tiktaakii 200 ol qabu. Akkuma tasaa daa'imti koo qullaa dhufee xiyyiitii isaa agarsiise tiktaakiin lammata laayiviin galchu naan jedhe. Yaa. Okay, rakkoon jiru ayyee. Ijoolleen keenya ijoollee warra safuuf safeeffannaa beekanidha. Waliin dhimnu. Ganda biraan dhaqnu gadi. Yaa. Tiktaakiin baay'ee baalageedha pilaatfoormichi kun wama xiqqaadhaan si adaba. Amma tiktaakii sanaan laayiviin waan seenuu danda'u. Kanaaf isin jedhe. Foloo godhaa hunduma keenya tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookii haaraa banamee tiktaakiin sun jiru foloo nu godhaa. Mooneetiin illee taklullee foloo godhaa anallee. Thank you. Taaptaabii godhaa dabaltaa. Thank you very much. Oromoo guddaa galatoomaa dhugaa. Ida malina dhufaa jira. Thank you.
Mooneet kuma 90 ganaa jirta. Sun laaluu 200 sii dabale. Waaw galatooma hedduu dhugaa naaf galatooma. Yeroo gabaabduu keessatti 100 guyyaa 2-3. Viidiyoo bareedaa tokko boruu isiniin gallakkisa. Kakami. Live bot. Viidiyoo ajaa'ibaa. Asli waraabameera bar. Maal? Viidiyoon kee kun hundi bar waraabamaa ture bar. Maaliif? Borimmaa kana enjoy godhaa wallahi kamaa fi siyaasa hojii kan isin waraaban. Maal osoo isin waraabuu baatan nama 500 ture hunduu waraabuu wastaa jira bar. Ana akka waraaban hunduu waraabneeni. Okay. Endeet no. Koppii ani jalqabee jira borummoo amma nama biroo itti fufaanii akkasumatti itti fufnaaf shirra. Namoonni seenaa Mubaarak asilii har'a dhageessaniitu namoota akkan isinii dhiyeessuu barbaadan inboxii godhaanaa barreessa. Nuti immoo akkasitti kun waliin taphannee ni mo'adhaa yoo mo'adhee seenaa isaanii naasa'u jechuudha waan ta'eef yeroo hunda wal argina galgala. Mooni. Amma rafuu addaare. Mooni. Rafuu addaa. Nu kan kee dhaga'uu barbaanna. Good question. Thank you, Taklu. Ati maan gaafatamtu? Ati gaafachuu qaba. Ati maan gaafatamtu? Nullee si gaafachuu feena bar. Amma lakkamitti walii gallabeetta Abdishoo. TikTokiin kiyya 100 guutu. YouTube'n kiyyallee service. Yaa 10 tafe. YouTube'n kiyyallee subscribe isa guutu. Nama 10 qofa tafe. Koi. Wadaa nuuf haasentu yooma akka galchinuun Taklu dhaggeeffadhu seeraan hayyeetti fuufi. Anamba waa'ee koo baruu barbaadaniif kan koo gaaffii isinitti ta'e miti. Gabaabumatti amma dura anamma laalime amma namni TikTokiin isaa ganaa 90 irra jirtudha. Mileenni naaf hin malu. YouTube'n koo ganaa followersii 13,014 qaba. Even 300,000, 400,000, 500,000 naaf hin malu. Dirqama qullaa dhaabbachuun qaba. Safuu gatuun qaba. Kana gochuun. An akka abdoo na dhagaa'ila. Anamma akka TikTokiin kiyya followersii isaa guddatuuf yookiin YouTube'n kiyya subscribe isaa guddatuuf safuu gatuun qaba. Kan nama safuu koo aadaa koo jaalatudha. Kanaafuu Oromoon walii galtanii na guddisuu qabdu sanbooda waan gaaffii isinitti ta'e mara taa'ee haasa'uudha qophiidha. Asirratti immoo waan jedha. Ta'uu qaba jechuudha. Amma nuti guddisuu dura nuti warri dhiiraa singiliif dabilii ta'uu kee baruu barbaada. I'm single jette. Okay, if Singiliidha. Okay, Taklu hin gaafattaa? Jedhee qoy kan finne jedhee dubbachuudhaaf kana na barbaachisa. Yookiin singilista Kuttu garuu dubbii dhaga'uudhaaf akkasitti hin ariifatina. Am singila akkasii jedhu barbaadanii dursaatii guutaa. Sanboota dhugaa irratti singilii. Mattee sila har'uma 100 galta TikTokii. Amma jechuun ammayyuu balaan jira birkuma.